Ergaan kun karaa keessaatiin na barreeffame. Ergachis akkas jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Egaan namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessaniyyuu sheer koppilii godhaatii namoota baay'ee bira gahee gaafiin akka kanaa namoota baay'ee bira ka'uu danda'a gatiin jedhee yaadeef viidiyoo hojjechuudhaaf dirqameen jira. Hadaraa keessan namni viidiyoon kun isin bira gahee sheer koppilii godhaatii ittiin kaffalamu miimi namoota baay'ee irratti sheerii godhaa. Ergachis akkas jedha keessoodhaan na barreessitee akkas jedha ergachis. Hadaraa gaaffii kana naaf deebisii jetti. Ani eegan dhufee waggaa tokko garuu dhufee ji'a sadiitti dhukkubni ani hin beekne tokko na qabe. Ani hiriyaa keessaa hin qabu. Yeroo hundas silkii fayyadamuu naaf hin eeyyamanu. Kanaaf hamma na dhukkubaa jetti. Hiriyaa kiyya kan biyya jirtu tokko gaafannaan dhukkubni akka kana na dhukkubamaa ni jedhee gaafadhennaan kintaarotiidha naan jettee. Ani immoo haakimii deemuuf afaan hin beeku. Hadaraa kee kintaarotiin na dhukkuba jechuun arabiffaan maal jechuudha? Piliis naaf deebisii. Koomintii koo immoo waliin baasniiti viidiyoo na hojjedhu naa deebisii naan jette. Egaan gaaffiin akka kanaa kun gaaffii namoota baay'eeti jedhee yaada. Dubartoonni keenya biyya alaa kana jiran baay'een jira. Fayyaatu dhufu garuu erga dhufanii kaanee hin dhukkubsatu jechuudha. Maaliifi sa'aatii dheeraa hojiidhaan dhaabbiidhaan gatii dabarsanu jennaan dhukkubni wanti akkasii wanti kakalee kun kintaarotiin kun jara mudachuu danda'a jedhee yaada. Kanaaf namoota baay'ee bira gahee viidiyoon kun akka jarri itti fayyadamaa taanuudhaaf hadaraa keessan hadaraa sheer koppilii godhaatii namoota baay'ee biraan gahaa. Ana wanti inni fayyadu jiru isinis sheer koppilii sababa gootaniif mindaarraa argattu. Ishii yeroon gaaffii sitti deebi'u kintaarotiin qaba jechuun maal jechuudha arabiffaanii naan jette. Akkana jettaan jalqabu mana dhukkubaa jettaan. Ana taabaana jettaan. Ana na dhukkuba. Maaltu si dhukkuba yoo jira siin jedhan عندي بواسير جتان عندي بواسير أنا كنتاروتين قبا جتان أبغى علاج للبواسير دوام بربادا كنتاروتين أف قاف مو دكتورة بيرا ديمتي ما تسير أكوا جريسي قابت أكسمت تقولون ديسا عندي بواسير جتان أكنا جي سنجة تولان دا سي هوك سي ساهي سنجة في حقا سنجة أكا قافن سنجة إيوا يحكني جتان سيقالي في حقا يون سنجة يحكني جتان eeyyeno hoksaa jettaan. Ammas immoo gaaffii biraa si gaafata. Dhiita moo dhiigas dhiitas qabaa siin jedhee si gaafata. Kintaarotiin jalqaba irratti nama dhiitaa dhiituun sun immoo gara dhiigaatti gadi jijjiiramu jennaan. Kanaaf albawaasir cindak warambas wallaa fiidam siin jedha. Albawaasir cindak warambas wallaa fiidam. Waram jechuun dhiita jechuudha. Dam jechuun immoo dhiiga jechuudha. Ati maal jettaan yoo dhiitas dhiigas qabaate maal jettaanii fiiram wofiidam jettaan. Fiiram wofiidam. Dhiitas dhiigas qabeettaan. Yoo immoo dhiita bichaa ta'e waram basmaa fiidam jettaan. Siigalee akka kanatti jettee doktooratti machuu dandeessa. Yoo maadaamii keetti machuun si yellaa isa iyyuu na dhukkubaarettee hospitaala deemte kaate doktooraan akka jettee mistira kan kee machuu dandeessa. Qoricha sii kennuu danda'u waan liqimsanus waan itti batanu sii kennuu danda'u gootee jennaan. Egaan viidiyoon kun akka inni sii fayyadu abdii guddaan qaba. Yoo dhibbaan dhibba ta'uu dhiises hadaraa keessan sheer koppilii gochuudhaan namoota baay'ee bira gahee akka jiru fayyadamaa taanuudhaaf gahee keessan taphadhaan jira. Ma'assalaama.